jitu paaspoortii jijjiiree itti fayyadamaa jira. Feesbuukiin galla keessa tuuqa ishee akka ta'e mucaan dubbateera. Eessaa akka poosti godhame lookeeshiniin hordofuun hin danda'ama. FB jechuudha. Walumaa galatti isin namoonni asirtan hundumtuu mucicha wajjiniin barbaanna. Nus hin barbaanna inni sin barbaada. Akkasitti haa ilaallamu. Anama shira fakkaata wantichi malee mijattiin kun waan duute natti hin fakkaatu. Yoo duute immoo eessa dhaqe mucaan ishee? Eessa mucaan? Ishiin duute mucaan eessa jira? Warra maal bitooma du'aa taate duute ittiin jedhudha boleessa miti inni maati bilbilteef akkamitti wallaale bakka ishiin jirtu akkamitti wallaale jiraachuuf du'uushii? Amma asirratti al tokko dhiifama naa godha. Siniin deebisa. Namni bira yoo haasa'uu baate kan siniin haasa'u waa'ee feesbuukii sin kaleessa jettanii kanaan dura mucaan kun sila siin baay'ee na shakkituu fi fillafiitii kibbinaatti naasa'a. Amma namaallee deemee buleeyyuu hin beeku. Jechuun erguma sila jalqabame jechuudha. ግን feesbuukii kan okee jedhe kenneefi jennaan egaa biyya galtee hariidumaanii forget keessa na goote na baaste tiyyuu waliin sila fayyadamnuu fi forget goote na baaste imeelitti qayyaratte. Sana booddee sanaan fayyadamtee profaayila sana akkuma feeti gochaa turte isheen ijoollee baay'eetiin illee walitti buuteetti maqaa kootiini. Ani hin qabu maqaan kan hin qabu reefu maqaa tokko banadhe tan iyyuu kan biraa feesbuukii tokko folorii 1,100 waa qaba. Waan inni isarratti suura kiyya yoo nama postote isa kansee sana jila atte sana irratti postotti. Isa atte sana irratti sila postottuu fi ijoolleen immoo waluma fakkeessaniiti iyyuu na komatanii ciraan ijoolleen biyya kooti hundi hangana jibbanutti gaagaanii keessaan dhufanii na arrabsu jechuudha. Sana booddeen isa nama reefu isan 1,600 jedhame sana suura muluu sagaa sinirra sekendii fudhattee eeggattuun iyyuu sana booda dhiisetan anamuna bilookte jirti maqaa biraatiin banatte jirti kan hin beekneni achi suura hundumarraa qe'ee dhiisen sin jedha akkasi kan sin hin jedhu ummata malee nan laallatu inni kaleessa maxxanfame sun ana miti anan laallatu akkaanticha kan komiti online irratti maxxanfadheedha kanaan dura yeroo lama maxxanfadhe kanaan dura anan laallatu yoo namni ijoollee sila arrabsanuu fi anan laallatu jedhee postotadheera gatii foloorin isaa xiqqoo ta'e nama baay'ee bukkeen ga'e silan ga'in hafeefi. Akkasin jedha xumureera. Waan ajaa'ibaadha abbo. Haatillee bilbila gaarii biyyarraan qabdu haadha gaafachuuf nama ajaa'ibdu garuu wajjin shamarranii yeroo tokko kan akkasii kun maqaa shamarranii nyaatti gaama kun. Biyya Arabaa kana keessa akkoo shamarran goota meeqaan meeqa jira. An akkasii immoo maqaa namaa nyaatti. Walumaa galatti amma tokkoffaa maaltu ta'uu qaba hanga maatiitti maatiin ishii beekuu danda'u du'eef hin duune jirtiif hin jiraanne maatiin hin beeku waan ta'eef hanga maatiitti gadi buunee silkii argachuu qaba. Nama bilbila ishee argadheera akkatti baafanna waan ta'eef bilbilli na argeera mucaanii amma miseejii na erge akkamitti akka baafannu nutu beenna waan ta'eef waan nu rakkisu hin qabu bilbila ishii hin baasna. Garuu obsaan immoo walaa dhaggeeffannu ati kemboon isaatii si barbaannutti akka nu biraan dhabamne namni amma kana gaafa si barbaadu hundayyuu foloo godhaatii akka barbaannee walumaan dhugaa kana baasnu waan ta'eef bilbila ishiin arganna adreesii ishiin akka jirtu baafachuun hin salphata waan ta'eef rakkoon qabu bilbilicha argadheera. Foloo godhaa kemboon. Yaadannoo. Oyyee. Meen keessaan bilbila koo si arga keessaan na dubbisimeeti. Maaliif miidiyaa kana irraa wanti gabbeessuun nama rakkisa. Bilbila koon si ergaa WhatsApp irra na dubbisi. Kun jiru ammuma gabboo ina bilbili kunoo jira. Amma kan isiniin jedhu yaadannoo. Agartumi. Saatii itti irra galtanu galgala irraa kanaaf rakkoon qabu garuu galgalam hojiin seenaa hojiin kan kiyya halkan irraati waan ta'eef galgala saatii akka biyya kanaatti saatii 9tti hojii silan seenuu fi kibbinaan beeka saatiin seenu guyyaarra saatii walitti qabamtan saatii kamiyyuu jiraano. Yaa ta'u. Lichaare waan sinin galle intini godha wanti sinin galle hojii raati warri koomentii warri jalaa wanni nu galuu didan akka mataa kiyyaatitti kibbinaanis duran talle kana miitettaa jedhee haasa'aa ture innis immoo dhugaa jiru barbaadu natti fakkaata
amma keessaanan si haasofsiise siin jechaa jira yaadannoo ati haasofsiisi rakkoon qabu. Lultii kan barbaannu lubbuudhaan jiraachuu isheedha. An kanaachi immoo waan gootetti ishumatu of miidhe ishumatu of godhe waan ta'eef dhimma mataa ishee. Waan ani akkasitti jedheef yaadannoo guddataa xiqqoo naqayyabadhaa. Sirriitti naa dhufe yaadni kee sirriitti nu siwwadde. Amma jarri kun abbaa manaadha walii dhaqaa gadi dhaqaa. Naa galeera yaadni kee sirriitti. Waa'ee manaa gidduu waan beekan tokko diiganii miidiyaa irratti gadaasa'uun hin barbaachisu. Yoo dubbiin isaa jabaatee waan fokkisaa ta'e dhuguma waan lubbuu ta'eera ta'e dirqama kuni saba miti waaqayyoo gaaficha gadi ba'ee hin argaman ta'e. Amma garuu osoo kana hin haqin dursa kanan inni masgeedhaan jedhee miiteetta mucaan harka duwwaa biyya galtee sirriitti wal beennaa inni na beekaan isaan beekaan numaati. Gaafa isheen da'umsaa fi hospitaala seentillee isa miti wajjin seenatu fuudhee seenu. Isa immoo dhaqee lafa hojiidhaa akka inni dhufu kan godhe aan. No nama jiru misgeena si sooba miti waa dhugaa dubbachuuf gaarii. Jara kana lamaan gidduu namni waa dabaluu danda'u. Namni immoo hin aaraa walitti bu'a. Walitti bu'ee dhageetti gaafa dhabuu walirraa fageenyi gaafa fagaachaa deemu immoo namni waan baay'ee godha. Namni waan goone hin jiru. Amma wal balleessittuu hin ga'a namni. Kuni inuma jira. Maatiinis tarii isatti aaranii jiraachuu danda'a. Kanaaf obbolaanis aaruu danda'an. Innis nama beeku miidiyaan nama beeku no. Garuu waan asirratti ana haasa'uu barbaanne tokko jira waan isheen isa himattee jira. Natti haasa'aa turte. Garuu as miidhaa irratti hin barbaanne. Keessoodhaan itti haasa'aa. Dhaada dubbisiitti hin jedhu. Guyyaa isheen natti haasa'uu qabdee barreessee fi dhaadee bisuu deemus. Gaanuu kun asirin biratti hin qomadha. Yaadannoo immoo keessaa waan jiru sitti maa. Bilbilallee bilbila sirrii sii kennanii dogoggora sii kennanii isa kanas narraa adda baafachuu dandeessa. Garuu waa'een lubbuun badeeni lakki hin banne lubbuun. Miidhaan isin warri kaan lubbuun jira. Obbolaa waa'een xaaraan yookaan waa tokko tokko gochuudhaaf tarii waa shiruu danda'an. Isa kana inni kun inuma jira inuma goona hundi keenya obboleettii keenyaaf. Dhiiga isaaf namni waan goone jira jedhee yaadu inuma jirra hundi keenya. Isin obboleessi keessan shira isin shirattan waa isin miidhamtan gargaaruuf waa isin gootan isin jalaa hin miliqsa. Obbolaan ishee shiraa akkas godhan yoo jenne gochuu danda'an kun inuma jira. Kanaafuu yaadannoo keessaa waan jiru si ibsa miidiyaa irratti immoo walitti dhufnee maasu. Waan hundaafuu kibbina kan barbaadamu jireenyaan jiraachuu ishiiti. Hoololli godhames immoo jireenyaan akka hin jirredha. Mucaan kun immoo yeroo kana godhamu namni illee ilaalchi namaa gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Kan kaleessa godhame sana jireenyaan akka jirtu namoonni irratti hojjechuun gaariidha. Kan biraa keessaan haasa'ame karaa ittiin araaramanii karaa ittiin nagaa hojjetamuu ni danda'ama. Kana ammasa kana gochuudha malee waan jiru hin beekamu misgaanuun dogoggora kibbinaan dogoggora yeroo naan jedhe kunoo nattaa dubbatu. Dhuguma mucaa akka duwwaa baattee biyya yaadni kee sirriidha. Karaa seeraa yoo ilaalle dhimma abbaa manaa fi haadha manaa kan laaluu danda'u mana murtii fi mana murtii qofa. Namni namummaa dubbata malee gaa'ila gidduu seenuu kan danda'u mana murtii fi mana murtii qofa aangoo kanaa kan qabu sadarkaa biyyattiitti heera biyyattii irra kan jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu waan namummaa nurraa eegamee fi namummaadhuma dubbanne malee nuti rakkoo jiru. Akkuma kaafame namni icciitii hunda naasa'u waa hundas immoo gadi baasee dubbatee icciitii abbaa manaa fi haadha manaa gidduu kan jiru yookaan nama lama yookaan nama tokkotu beekaa yookaan ollaaf beekaa yookaan hiriyaa dhiyoo beekaa jechuudha. Kanaaf inni kun rakkoo hin qabu akka namummaatti karaa keessaa walitti haasofna yoo akka carraa ishiin bilbila naa kaaste yoo ishiin bilbila naa kaasne garuu nuti waliin haasofna waa waliin haasofne immoo bakkuma namni amma kanaa jirutti dhufnee deebinee mucaa kana maqaa namummaa isaatti deebisuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliifin haamileen nama ammatu qomu laalaa jiru namni ija diinummaatiin nama laala. Ija diinummaatiin gaafa namni si laalu immoo wanta hojjettu wanta deemtu wanta nyaattu bakka jechuun mirga lubbuun jiraachuullee namarraa mulqamaa jechuudha yeroo tokko tokko. Kanaaf isa kana gochuuf immoo wal hubanneetti itti deemna waan ta'eef akkaataa sana yoo ta'e gaarii natti fakkaata waan ta'eef wal dhaggeeffannee yoo deemne gaariidha. Mucaan akka lubbuun hin jiraanne akka inni balleessu akka inni badu godhame shira wayii xaxamee jira. Shira kana immoo namni nima godha. Baadiyyaa keessatti gaafa maallaqni tokko badee namni gaafa saamame birri miliyoona 3 gate nama himata namni waan akkasiitu jira natti fakkaate waan nu badheerraayyuu
Kanafi akkaataa sana ogoone gaariidha. Kibbinaan keessan dubbisii kun profaayilii koo baawoo koo jala jira waan ta'eef lakkoofsi waasappii koo achirraa fudhattee wal dubbisnaa jechuudha. Karaa keessan barreessi bilbila kee. Kana fakkaata uummata keenya amma footoo gadi fageenyaanii maatiin lamaan gidduutti otoo naasa'in lamaan sanatti fidanii otoo naasa'in waa asirratti himuun gaarii miti. Tokko lamaan Oromooti lammeeffata immoo lafa itti dhalannee guddanne iyyuu nu himata yoo waan taane ariifannee waa miidiyaa irratti goone waan ta'eef hin ariifannu. Kanaaf tasgabbaa kanan jedhee isaanii karrayyuullee kalees akkuma argina qee tasgabbeessee ture garuu maal godha harkaa bahee argi bahee deebisuu dadhabennis. Kita rifamaan bilbila biralleen turre waan isin odeessaa turtan baay'inaan hin dhaggeeffanne yaadannoodha bilbila dhaga haasa'uun dhiisee deeme namni tokko kan maqaa nama balleessus miidhamuuf malee lafaa ka'ee namni maqaa nama balleessu hin beektanii isinis miidhama gamalachan irrallee dhaabbattanii murteessuu qabdu nuti ijoollee kana ani isheen beeka malee mucaa kana hin beeku miidiyaa irratti isheeyyuu miidiyuma irratti hin beekatti dhiyaadhee hin beeku gaafa isheen kaleessa hin boqotteedhaan dhugaan arrifadhe. Tokkoffaa irratti mucaa kana intiniidha maqaatu badee maal isheedhaan immoo bosona seenteedhaan jechaa jiru. Isheen garuu haabaduu isaa taatu, hamtuu isaa taatu, fokkistuu isaa taatu daa'ima isaa baattee jirti. Jaallattanis jibbitanis dhugaa hadhooftuu kana fudhadha. Intalli kun har'a maalillee taatee haa baqattu, maalillee taatee haa dhokattu daa'ima isaa qabatteeti kan isheen jirtu. Ishiidhaafillee akkuma dhugaa isaa baasuuf ciccitan ishiillee lafa isheen jirtu barbaadamee dhuftee dhugaa ishee himachuu qabdi. Dubartiin tokko miidhamtu malee maqaa nama balleessitu lafaa kaatee kana jala muraa beeka. Kanuma isiniin jechuun barbaada. Amma bakka yaa'u taatiitti qabattanii waan haasoftan tokko haasoftanuu natti maatii bakka isaati sanas wal argine akkasumatti naasofnaatiin jedha rakkoon qabu. Argattee dhiistatuun taane qoradhu lafa isheen jirtu. Daansi ilma keef jedhiiti. Ilma dhiiraati haa ta'u intala dubaraas haa ta'u kan isheen jirtu ilmoo irraa qabda dhiiga kee tarka jira. Lafa isheen jirtu itti qoqqorachiisi. Bilbilallee qayyarii itti dawwalii yaali. Bifa dandeessu odeeffannoo argachuu yaali. Ishee yoo dhiiste ilma kee hedhiiti yaali. Keessaan haayinaan jedhame. Keessaan gadi dubbisu. Gadi bu'iitee yeroo baatu na dubbisishi. Eshi bakka rakkoon qabushi. Eshi aynaan jedhiiti sana booddee foloo gooteetta foloo goone malee waliin argamu wantichi foloo godhe. Foloo godheeraani naa deebistee talaali deebisi. An foloo si godheera. Anis kanuma godheera rakkoon qabu keessaan sin dubbisa rakkoon qabushi haa ta'u. Baadu wanta akkasii tasayyuu namni na beeka sila ta'ee fi dhugaa waaqaan nama. Dammoo soba ta'e argame. Ani waammatti waan qulqulleeffadheen qabu lubbu bilbila bira sin turre reefuun itti siqe. Garuu yeroo isaan bilbila obboleessa wajjin haasa'u isaanii dhaga'een ba'e malee. Obboleessa ishee wajjin immoo obboleessa isaa. Ilma durbii ishee ta'e maal beeka wasti warra ture irraa odeeffannoo fudhadhu badaa guutuu isaa waan dhaga'een qabu. Beeftuu miifme. Ani murra. Boone amma mucaane ilma wasiilaa moo maalidha jedhee dubbate guyyaa 20 mana bira turte amma garuu silkiin irraa kaasaa hin jirtu jedhee innillee waa afaaniin an baasina billaa aleek haatiin talaammoo silkii iyyuu hin qabdu wadhani dayyuu sonni addana teessanii Dubai waggaa 5 taa'e jireenya haadhaaf abbaa ishee otoo hin jijjiiriini bilbila tokkitti yerootti teknooloojiin guddate kan isa maama waa'ee arabaa dhiisitoo amma micayyuu adabadhu sheekka keessan kana bar har'a dhiirri na miidhan nan beektu siraata oradhu kaa'e nan beektu inni dubbattu dhiisati maaltu si dhibe dubbattu dubbachaa jirti biiftuu bakka si nyaate hooqqattu bar afaan kee qabadhu gadi qabeessitti beektu tas gabbaay please eenyummaa kee mataadhaan maaltu si galchee hin dubbatiin yaa dubbattu dhiisi eenyummaa kee mataadhaan
dalage. haadhi abbaan keessan otoo hin beekin dhiira bituutti fi dubartoonni keenya. Mee mucittiin narraa dhowwi bannaati please. dhaggeeffadhu mucittiin kun har'a haati ishee moobaayilii otoo hin qabaatiin dhiirri biyyarraati haqa isaatiinis haa ufu abbaa warraa isheetti fidatte. Waggaa jaha Dubaay keessa teessee haadha isheef bilbila tokko hin binne har'an ittiin bilbilanii haati ishee bilbila hin qabdu jedhan. Haati ishee akka bilbila kan hin qabne kan hime mucaa wasiila isheeti. Osoo maatii ufiin jijjiirin wayin waraqata biyya kana keessaa hin qabdu wayin faamilii ishee waa hin jijjiirre har'a hin duute'an isheen akkasiituma duuteeyyuu ammarree rabbi dhabama sinaa godhu shamarran faamilii keef otoo hin ta'in umurii kee fi jireenya kee gubbu ammallee otoo duute isheen akkasi faayidaa hin qabdu.